bagageessanii bagageessanii bagageessanii. Angafa guulallee kan oboriif yaayyaa quxusuuwwan isaa gamudi galuuf eekaa torban oboo jirtu warri angaftichaa. Nagaan hunda dursaa sa'aamanni kan kee alaamanni kan kees nagaa. Ilmaan kee nagaa boonayyaaf akaakoo sayyoo mana bichuu hundumti keessanuu akkam nagaa jirtu. Nagaan keessan kuni nagaa Oromiyaa, nagaa Itoophiyaa kan hunduma keenya ta'ee nuuf haa ifu yaa warra gimbichuu. Qe'ee nagayaa kan warra jaalalaa dachee Oromiyaaf dachee oomishaaf oomishtummaan beekamtu aanaa gimbichuu magaalaa caffee doonsaatti argamna. Bagattiin isin ga'e bagattiin geenya. Kun qophii bashannana addaa ayyaana qillee bara 2016 OBN godinni Shawaa Bahaatii fi aanaan gumbichuu waliin ta'uudhaan isinii qopheessuutu jalqabame. Qophiin bashannana addaa ayyaana qillee sababeeffachuun qophaa'e kun dhangaa qabiyyeewwan mimmidhaagoo ta'an kan itti bashannantan kan bohaartan ayyaana kan fakkeessan dhangaalee baay'ee qabna. Isaan keessaa baandiin Oraar Sadii kan bulchiinsa magaalaa Bishooftu hidhannoo meeshaalee muuziqaa fi weellistoota isaa sagalee kiiloleetiin har'a ayyaana dabaaluuf asitti argamanii sirbootaa fi weellistoota baay'eedhaan ayyaana qillee kabajaa turraa jechuudha. Isaan qofaa miti artistoonni jajjaalatamoon tapha gabaabaa akka ajaa'ibaatti koflaan isin bashannansiisan hedduutu galma kana keessatti argama. Akkanatti hamilee kennitu taanaan ayyaanni qillee yeroo hunda waggaa waggaadhaan gombichuutti akkan kabajamneen shakkaa jechuudha. Shakkii takkan qabaatiin akkanaan itti fufnaanii jechuudha. Maarree Oromoon waa hunda dursa hin eebbifata. Eebbifatee milkii waan godhatu sanaaf eebba manguddootaatiin karra saaqata. Ani akkuma ati beektu eebbaan hin beekamaa waltajjii baay'ee irratti yeroon eebbisu na argitee jirta. Waltajjii irraa eebbaanan saaqa amiin jechuu dandeetta? Amiin 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 jalqabi. Ka dhugaa fakkeessite ati immoo Oromoon bakka hangafni jirutti qoxisuun hin eebbisu. Bakka manguddoonni jiranitti dargaggeessi hin eebbisu. Kanaafuu rabbii jii karaarraa baateeti karaarraa nuuna baaste sumaa dubbii eegaleemi. Kanaaf akka duudhaa keenyaatti hangafoota abbootii gadaa jaarsolii biyyaa eebbaaf milkii sagantaa kanaatiif akka eebbaa shaatti nu godhaniif isin immoo gara waltajjiitti nuuf geggeessaa. Waaqayyo nagaan bulle nagaan nu haa oolchu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Biyya keenya biyya misoomaa nu haa godhu. Biyya keenya biyya tokkummaa nu haa godhu. Biyya keenya biyya araaraa nu haa godhu. Biyya keenya biyya xinnaan guddatu nu haa godhu. Biyya keenya biyya guddaan bulu nu haa godhu. Irree keenya tokko nu haa godhu.
afaan keenya tokko nu haa godhu garaa keenya tokko nu haa godhu Itoophiyaa guutuu nagaa nu haa godhu Oromiyaa guutuu nagaa nu haa godhu biyya keenya biyya misoomaa nu haa godhu biyya keenyatti Waaqayyo yaa araaramu Waaqayyo biyya keenyatti nu araaramu aanaa keenyatti nu araaramu mootummaa ummata kana afaan waliin nu haa beeksisu jaalala Waaqayyo nu haa kennu waljibu Waaqayyo nurraa kaasu ayyaana kana ayyaana gaarii sagantaa gaarii sagantaa eebbaa sagantaa milkaa'inaa sagantaa eebbaa sagantaa tokkummaa sagantaa jaalala Waaqayyo nu haa taasisu Waaqayyo nu haa taasisu arra akkaataa kana wal agarree guyyaa guyyaa wal gaafachaa guyyaa guyyaa wal barbaadaa Waaqayyo nagaan godhee nagaan baasee bara gareetis kana caalaa bal'annee baay'annee walitti deebi'u Waaqayyo nu naa jedhu Rabbi nu naa jedhu biitti roobaa nagaa gadaan quufaa gabbinsu aksalam kan isin jettan tolaadha tolaan biyya haa ga'u hamaan diina haa ga'u kan nu jaalannu tolaa tolli biyya haa ga'u kan nu jibbinu hamaadha hamaan diina haa ga'u waan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu daafii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu kottee farda balaa dubbii nama baraa jalaa Rabbi nu haa baasu mangistiin keenya nagaa haa ta'u uummanni keenya afaan mootummaa beeku mootummaan afaan uummataa beeku egaa ayyaana kanallee ayyaana barana ayyaaneffannee addaan nu jalaa citun ta'ini hambara gereetillee nagaan akkanatti itti deebinu nu haa godhu akka nu jenne gadaa shananaa jettu alangee shananaa jettu tumaan caffee yaa jedhu kan nu wallaalle waan itti haa guutu biitti roobaa nagee gadaan quufaa gabbiin. Ayyaana kana ayyaana 2016 ayyaana qillee kabajuudhaan asirratti keessummoonni nu dhufan kun nagaa manatti nu haa galan afaan keenya tokko haa godhu wal haa beeksisu wal haa jaalachiisu akkanumatti nu yaadatanii akkuma amma nutti dhufan kanatti kottee jiitu kana nutti dhufanii akkanumatti nurraa akka fagaanne nu haa gaafachiisu gadaan kuufaa gabbina. Hayyeeyaa waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa waaqa uumamaa kan dhabee kan ajjeesullee kan hin himatamne tokkicha maqaa dhibbaa si kadhannaa nuu dhaga'i yaa waaqa nagaan bullee nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi biyya teenya biyya nagaa nuu godhi biyya misoomaa nuu godhi biyya nagaan tasgabboofte aanaa teenya Waaqayyo nuu godhi xinnaa keenya nuu guddisi guddaa keenya lafarra nuu bulchi akkanumatti kun ayyaana qillee kana hambara naannu ga'e bara gareetis akkamatti waa jirru kana akkamatti wala akka agarru Waaqayyo nu haa taasisu keechumoonni keenyas mana nagaatti ba'anii mana nagaatti nagaan nu haa galan mana nagaatti nagaan nu haa galan akka nu jenne Rabbaa jedhu biitti roobaaf nagaa gadaan quufaa gabbise. Ayyee Waaq sagla walloo sagaltama gabraa waaqa ciccoo gurraatti waaqa odaa nabee caffeetuma jaan galaan afran oborii sadeen adaa lamaan liiban nagaan bullee nagaan nu haa oolchu nagaan ollee nagaan bullee nagaan nu haa oolchu daabii sababii nu haa oolchu irraa gora nu oolchu fiixan nu haa baasu akka nu jenne Rabbi haa jedhu gadaadhaa barsiisa. Eebbi salphaa miti kabaja manguddootaaf malu isinuu dursitanii goottaniittu irra deebi'aa fi manguddoota keenyaaf. Qophiin bashannanaa akka ajaa'ibaatti za'aatanirraa kaasee jalqabee jira. Kanaafuu isin bashannanuuf hangam akka qophooytanii jirtan. Baandiin horaarsadee wallistoota jajjaalatamoodha fidee isin jidduutti argama. Kanaafuu wallistuu Galaanee Bulbulaadha. Ayyaana ajaa'ibaan akka bohaaraa bashannananii naa waliin dabarsanii jechaa jirti. Hamilee kamiitiin simattamee Galaanee. Ati gadi gombisa he gombisa sororo
Amantiin hojjete aadaa maaliif dhoksite atattarii dabbasu booyyella kanaayya atattamii dabbatu shoteen talabbaa biyya yoon ijaare ol qabe diigi diiginaan jedha yoon si yaade naa qabe diigi diiginaan jedha yoon si yaade naa qabe diigi diiginaan jedha diigumanni koo qabba diisuu barri koo darba sirriya 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 sirriya. Kan hordofaa jirtan qophii bashannana addaa OBN bulchiinsaa aanaa Gumbichuu godina Shawaa Bahaaf wajjin ta'uudhaan qopheessedha. Qophiin keenya ammas dhangaa garaagaraa qaba. Intu qabne reefuu jalqabaa jira. Sinis itti dabalamaa isiniin jenna. Waa'ee aanaa Gumbichuu waan baay'eetu ka'a. Isaan keessaa muraasa yoon jedhe uummanni aanaa Gumbichuu uummata aadaa boonsaa qabu eenyummaa isaatiin boonu misoomaan beekamuu fi namoomaaf marartee qabuun uummata addunyaan isa beektudha. Ni yaadattu taanaan taatee waggaa 4 dura taatee rifaasisaa biyya keenya irra darbee addunyaa rifaasise xiyyaarri lammiilee biyyoota 35 irraa walitti bahan feetee buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee irraa asuma akka carraa taatee aanaa Gumbichuu keessa koola ishee kaafattee dabarti turte. Xiyyaarri kun maaltu akka ishee qunname otoo hin beekamin gubbaadhaa dhidhimuudhaan kuftee caccabdeerti. Yeroo sanatti lubbuun namoota 157 darbee jira. Boeing 737 ni yaadatti yoo ta'e. Lakkoofsi balallii ishee 302 ture. Uummanni aanaa kanaa wayita taateen kun raawwatamu akka duudhaaf aadaa Oromoo ganamaatti lapheen isaa gaddaan cabee boo'ee boochisee marartee fi namooma Oromummaa keessa jiru addunyaatti kan agarsiise uummata aanaa Gumbichuu ture. Uummanni kun uummata marartee namoomaa yeroo namoomni gadi bu'etti addunyaatti agarsiise waan ta'eef duudhaa Oromummaa namaaf mararamuu agarsiiftaniif uummata aanaa Gumbichuutiif irra deebi'uudhaan hamilee laadhaa. Kanatti aansuudhaan tapha gabaabaatu isiniif dhiyaata. Artistoonni keenya gara waltajjiitti isiniif dhufu isaan wajjin bohara ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u. Sanuyyuu immoo nama kana hundumaa caalaa aanatu ayyaanni kun anaaf guddaadha. Sababni isaa ayyaanni kun anaaf dirribii dachaa galanni siif haa ta'u. Sababni isaa maal akka ta'e beektaa? Ayyaanni kun warra kaanirraa adda kan godhu siin garbicha koo waggaa baay'ee kana si dhabe si wajjiniin ayyaaneffachuu koo adda godha. Gooftaa koo. Maal godhu garuu? Maal godhu garuu ilma koo? Ilaa yeroon ta'u yeroon ka'u. Tokko achi na gototti, tokko as na gototti, tokko achi na qaba, tokko as na qaba. Akkoo naan jedhu. Maalan godhare ilma koo yoomuma fuute akkoo na taasiste abjuunuma koo kana dhugaa naa goota. Moo bakka sana waa qabda. Lakki dhimma biyyaa wayitti waan hojjetaa jiru mureen gaafa kootti maatii godhadhee akkoo ijoollee jettu siif daansiin jedhaarne. Mee rabba jedhu kaa gooftaa koo. Garuu wanti dhimma biyyaa caalu hin jiru haa ta'u gaa maalan godha. Maal qabatoo nu filatoo achumatti hafeera ta'e. Akkuma bayetti achumatti otoo bayeera ta'e dhugaa rabbi. Anaan baay'ee na gammachiisa. Gurbaa? Abba. Baay'ee maali? Baay'ee mana kana. Maal taate abba? Gadduu keenya. Gadduu kooti baay'ee. Baay'ee siin jedhe. Maaltu maal ta'e ayyaana
waggaatiin maali? Waaj dhiqee kanatti dhagahamee beekne akkamittiin har'a dhagahame ayyaana waggaatiin biyyi nagaa miti maaltu maal ta'e jiran. Kanaka obboleessa kee ilma kee kana gaafadhu waan na godhe. Maal si godhe siin jedhee? Maal si godhe? Inni erga ganamaa manaan baane anuma bira jira maal si godhe? Ati sarraa ettaayi edda dhufee torban tokkodha miti. Torban tokko guutuu hiriyoota isaa durii asitti walitti qabee namoota adda addaa walitti qabee waan hin taane jechaan taane waan hin baratamne aanaa keenyatti waan hin baratamne gorsaa jira naan jedhan barsiisaa jira naan jedhani. Isa taanaan sirriidha. Sirriidha? Sirrii dubbadhe. Akkam akkam ilma koo? Abba harme bakkuma isinitti dhiisee deeme jirtanii barri homaa barri hin jijjiiramne. Ahaa jechuun qe'ee kan akka jijjiirran nu barbaadde moo achi nu fudhachuu barbaadde yoo obbolee koo? Lakki isinuu jijjiiramne bar yaadaanis hin jijjiiramne. Hin jijjiiramne bakkuma durii jirra nuti aadaa seenaa safuu keenya qabannee akkuma duriitti jaalalaan tokkummaan waliin jiraanna. Ba'anus kan ajaa'ibee isaa bane haalli jireenya nyaata keessanii sanuma walitti dhufeenyi keessan sanuma walii oolanii buluun keessan sanuma kanaafuu barri teekinooloojii kanatti isin jijjiiramne. Kanaafuu jijjiiramne ati barbaadde kun isa kamii? Na ajaa'ibe kan na ajaa'ibe barana xiyyaarra si kufeemi yeroo xiyyaarri kun nama gargaaruun bareeda. Akka na ajaa'ibe namni firri otoo daman beenneef akkas teettanii taskaara baaftanii kan 12 kan 40 kan 80 kan waggaa baaftanii na ajaa'ibe ammoo atiif harmee televiziiniidhaan yoggaa isin akkana funyaan qabatanii gaabii qabatanii yeroo boottan naqaan isinitti gurbaanana. Sii gurbaa maal jetta jennaan jenne immoo malee sirriidha. Maal jechuu keeti nama akka bifa isaatti rabbi uume kanan dhiisiiti kan harka isaatiin tottolche dhiisiiti bineensa lagaatiif iyyuu sabni keenya gara laafessa kanaaf nama gaddisiisu dogoggorteetta kana. Nuti uummanni aanaa gumbichuu kana gochuu keenyaan addunyaatti beekamne addunyaa biratti dinqisiifatamne malee akkumatti jettu kana waan nu tuffachiisu maal nurraa argitere? Dhuguma itti kabaja arganne malee ulfina arganne malee mee maal dhabne kana gochuu keenyaa fi uummanni keenya kan jiraatu akkuma aadaa isaa duriitti walii yaadee walii nyaatee sabaaf sablammootaa wajjin tokko ta'ee wal kabajee jiraata. Biyyi keenya biyya midhaanii, biyya oomishaa, biyya xaafii, biyya qamadii, biyya shumburaa fi biyya misiraati. Kana oomishne jiraanna. Rakkoon yoo dhufe, rakkoon tokko yoo jiraate aduun yoo baay'ate, bokkaan yoo yeroo malee roobellee daboodhaan gamaa gamasii walitti yaa'anii midhaan isaanii galfatu. Ani yoo jiraachuu baadhillee midhaan koo bakkeetti narku. Kamaatii tokkotti akka maatii tokkotti jiraanna nuyi. Anis kan jedhaa jiru kanaaf ammallee akkuma duriitti jirtani. Isin yoo biyyuu isin hin galu. Barri teekinooloojiiti hin hammayyooftani. Eessana taree. Ani immoo kana baadheen as dhaabadhaa. Eessa baasa. Adeemu hacalaa'u. Agartee? Hacalaa'u gash. Sittaa tolu. Diriirfadhu ciisi nyaadhu dhugi. Garaa keetti guuttadhu. Atamma maal jettaa? Maal jechaa jirta harmee? Wajjiniin ayyaana waggaa ooluudhaaf kan inni dhufe ariite gaa sittaa tolu. An kan hin jedhu abbaan maalaa godhore atammayyuu sadee garaa jirta jechuudha. Ta'uu baatuyyuu galgalee erga duunee booda walitti qabamnee nyaannee dhunnee gorfannee ilma keenya malee callumeedha ayyaana waggaatiin qeedhaa gadi narraari'a. Na deemu hacalaa'u ilma koo ta'ullee uummata koo natti hin caalu. Adeemu. Ina kunooti ka galaafatan ka galaafatan. Aygura. Altaate. Omaana dhoofne arme. Maal taate reelma koo? Hiriyaa jaalladhu tokko na jalaa du'e akka lubbuutti jaalladhu. Eenyuun? Maal ta'e tokko? Balaa konkolaataati? Rakkoo nageenyaatiin du'e jedhani. Anamaru ya dalako. Anamaru.
Arme. Opponentiko. Maal taatan? Maaliif boottan? Maaliif boochani? Hiriyaan koona jalaa du'ee hin jennee tamma. Maarra ilma koo ilma namaati sanummoo hiriyaan ala kooti maaliif hin bahu anaa maru. Arme. Akkam? Sirriidha. Hiriyyaa kiyya ka hin beekne kan akkana buutan olii keessanii akkam akka taatan akkamitti akka olii galtan akka olii yaaddan amma naaf gale. Gurbaa? Jaalalli as jiru, ulfinni as jiru, kabajni as jiru, walitti dhufeenyi keessan, jaalalli keessan hangam akka garaa nama nyaatu akka nama jaal amma natti mul'ate harme. Kan naannoo biraatti arge asitti isin biratti waan argineef. Ilma koo. Harme. Nageenya keessan kana, ulfinna keessan kana, jaalala keessan kana asii fuudhanii osoo naannoo biraa geessanii hammam akka walirraa barannu hangam biyyi keenya nageenya akka taatu isintu natti mul'ise. Dhiifama naa godhu, dhiifama naa godha hawaasa kana. Nan dogoggoree nan balleessi. Balleessiteetta gaariidha dhiifama gaafa. Obbolee koo egaa wanti ta'e silaa takkaa ta'eera miti ayyaana waggaa kanaan egaa nutis gammachuudhumaan dabarsina maaloo hin gaddiniiti tasgabbaa yoo ta'u baatellee boo'ichicha ganama walumaan deemu wayyaa. Ilma koo. Hawaasummaa keessan kana caalatti akka cimsitan kuno uummata kanatti adaraa kennadhe kuno. Kennadhe narraa fa'aa fudhatanii kuno. Ilma koo. Natti tole ilma koo borbarii barraaqama wajjinii warra du'aa keenya iyyaadda'iin hoolicha bitteettamoo? Maaree biteen Kottu gurba? Amma dhaqaati hoolatti nuu qalaasin. Tole albeen isin ol galchin talaa kan ol galchi. Tole an kan hin jedhu hoolicha qaluu beektaare. Kana wallaalaa kootu dhaabattee odeessita. Dhaaba keenya kana maal jetta? Tole Baga geessan ayyaana waggaa hundi geessan. Holla gam, yette way, yenna gam, holla gam, yette way. Yaa gurbaa, meera kii, hola kii, hola kii. Damma waalala barbaade nabe koricha jaalala. Damma waalala eessatti argatu koricha jaalala. Damma intala baagada kootu nodaa jala. Yaa bililee kiyyaa kooti buddee badaa. Gadaan keenya shanii oodaan keenya shanii. Dara odeessanii gargar nu baasanii. Damma waalala barbaade nabe koricha jaalala. Yenna gam. Holla gam. Woo gurbaa. Meera kii. Yenna gam. Holla gam. Yenna gam. Holla gam. Yenna gam. Yenna gam. Holla gam. Yenna gam. Holla. Ijaare tanaa jira. Ijaare mooruudhaa dabee malee. Siyaade tanaa jira. Siyaade noobuudhaa dabee malee. Qotiyyoo walee bultoo. Waliin loltu waliin ariitusi. Guyyaan gaafa beelamaa. Namaan niitu nama baariitusi.
baate anora kadame nyunamala Aisha 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 Kabeta kadije wa walale awai lale lale lalu mashi dalla jara dole jarsu mashi lale 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 hege barda bora lale lale foda jara rubi lale lale bossa lale lale galgalati bossa lale lale yenyumara rubi lale lale oleti yabotu dabinati gotu oleti yabotu dabinati gotu Aisha 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 Yettebay walla gam yettebay ya kurba ya bakki yettebay hayyee akkas taana wanti isin bashannansiisaa waa hedduudha qabna hajirru bulchiinsa aanaa gumbichuutti argamna magaalaa qilleensisi akkaan mijooytu bakka qabeenya uumamaatiin badhaate bulchiinsa aanaa gumbichuu magaalaan tungaa hedduu beekamtuudha keessattuu oomisha akka xaafii diimaa feetan adii feetan xaafii maanyaa jedhamu asitti argama kana qofaa miti shumburaadha qamadiidha garbuudha kamiin mee hamdiisa qonnaan bultoota oomisha kana oomishaniif hamileen hin barbaachisu hayyee qophiin bashannanaa itti fufee jira oomishaan amma maqaa dhawe kanarraa immoo nyaata aadaa caccabsaa jedhamu akka malee kaameetiidhaan hojjedhee isin nyaachisu hayyee hojjedhee isinii nyaachisaati. Hawet eenyu jedhu akka mooltanii fayyaa keessanii nagaadhaa baga walumaan geenne nagaa keessanii fayyaa galannaa gahu. Biyyanni irraa dhufnaa qophii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan mana keessanii yoo kabajne maal isiniif fakkaata? Baay'ee harka bal'isnee sisimannaa baga nagaan dhuftanii wanni kun nuufuun isaatiin gammanna baga nagaan dhuftan olumaa seennu ka. Hayyee nageenya haaseen. Isinillee nagaan nu koottadha jenna sodaatin haasarellee. Himtu qaanii xixiqqoodhalleedha. Gurguddoon sodaadha. Waan jettu isheen. Hayyee. Kan dhufeefillee baga nagaan dhuftanii jenna kootta oluma seenaa. Hayyee taa. Ayyaanni akkamire ayyaana? Ayyaanni bareedaa kinoo ayyaana bifa kanaan ayyaaneffachaa jirra. Isinillee anaa dhufu jennee sisimachaa jirra. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Akkasitti waan ayyaanaa ta'u mana kana keessatti waa hedduu qopheessina jennee dhufeen hoggaan dhufu. Akkasiin ayyaanni keenyas akkuma biyya keenyattuu kan akka aana gimbichuutii fi magaala caffee doonsaattuyyuu ayyaana qillee kan hoggaa kabajnu waa hedduu qabdi biyyattiin illee waa baay'ee qabdi kan akka qamadii kan akka xaafii adii xaafii gurraacha dhadhaa aannan waa hedduu waan qabduufiyyuu ammuma isa jiru saniin
Shaafataa of gachaa jirra kenna. Abshir taatee jirti daawwattoota keenya. Ayyaana qillee sababeeffachuudhaan bakki itti argamnu magaalaa Caffee Doonsaa ganda malkaa Irreechaatti argamna. Bakki itti argamnu immoo mana obbo Takaalii Maammadii fi akkanumattis mana aadde kun wal bira taa'aa jirti. Imma beeshi farraaw jedhamti. Akkasitti gaa isaanii waliin ayyaana qillee kana sababeeffachuudhaan waan bareedaa mana kana keessa qopheessuudhaan deemna. Maal akka ta'e immoo isiniif haasawaa dhawaata hanga isin biraan geenya nu faana bu'aan afeerraa teenya taate daawwattoota keenya waa hedduu jechaatiin jira. Waan ayyaanaa ta'u keessaa waan takka imma beeqa ceellutti kaameetiidhaa jennaaniin ani mana kee filadhee dhufe. Baay'ee gaariidha. Dhufuun keessanis aanaa dhufeenne isin simannee jirra. Waanuma ayyaana keenya guutee jiru hundumaaniyyuu affeeruudhaan fi isin bashannansiisnee gallakkisuudhaas nullee qophiin keenya bal'aadha jechuudha. Nagaa dhuftan jenneerra. Taatee jirti. Mee kana keessa amma ganda keessan kana dhufan akka aanaa kanaatti jechuudha. Nyaanni aadaa maaltu jira? Akka nyaata aadaatti nuti kan fayyadamnu marqi jira, qinceen jira, caccabsa jira. Kana keessa amma waa salphaadhaan dafnee isin akkasiin natti bashannantan. Kan filattu kamiinaan jedha. Amma kana keessa gara musiiqaa keessa ati kan filattu isa kam akka ta'e natti mitoon walumaan hojjennee nyaanna rakkoon qabu. Abshir taatee jirti ani qalbiin hogguu nyaatawwan aadaa kana naa tarreessitu. Caccabsaa bira qalbiin na hafte. Hayyee ka'e juuchutee jijjiirradhuutu caccabsaa walumaan hojjennee battalatti dhiyeeffannee nyaanna nullees nu waliin nyaanna rakkoo hin qabuuti kaanillee itti deebina. Akkas taanaan caccabsaa maal fakkaatu kanaan hojjedhee asisiniif idaarraa anaatu isin nyaachisa. Hayyee nutti tolee jira. Ka'imee ani mooccuu siyaa jijjiiruti. Huccuu jijjiirrattee fixanne. Fixadha sirriitti. Kootti erga fixattee kinoo daakuu siiqisne deemnee iddoo bilcheessinu taa bilcheessinu kaa. Hayyee. Kootti. Ayyoo. Qopheessitanii. Kanaafuu daakuu isin qopheessee jira. Caccabsaa ajaa'ibaa. Caccabsaa ajaa'ibaa hojjetannaa jechuudha amma kara kushinaa deemna kaa. Hayyee. Tolee kottaa. Si qabu moo hin qabdu? Laakiin hin qaba. Kootu kaasha. Ni hin qaba. Tolee. Taate caccabsaa maal fakkaatu kana hojjechuu? Koota ka'ee nama caccabsicha sana. Eeleen iddoo kanaa ibiddi siifan fidaa. Bishaan kinooti. Daakuun kee kinooti. Eelee kee uffadhuutoon waa akkam akka nuulaattu ka hin laalla. Ajaa'iba laal ka harkaa hojii nyaatamu. Akkasiitiin hojjedha. Hin laalla keessumaa namni qopheesse hundumtuyyuu bareeda jedhama. Bishaanuma qorraadhaan. Bishaanuma isaati. Bishaanuma qorraadhaan. Kanaafuu itti seenuure. Itti seen rakkoon qabu. Soogidda faa. Soogidda qaba kunuyyuu. Bishaanichi. Waa hunda qaba. Hayyee. Si qopheessine kaa nuti keessumaa baay'een carraaksinu jenneeti garuu hojii isaa akka hojjetattuuf kaa. Maaliif sababni isaa wal agarsiisuun kanuma jiruudha. Kan qophaa'e immoo asinan agarsiisetteetta harka keessummaallee nyaachuu qabna jenneekka. Ayyaanni kun ayyaana bareedaa kan taasise inni guddaan isaa kan keessummaan namaa laatu kana. Akkam abbaan bukeessu kam? Sirriidha. Sumas ilaalan jira. Gogaa isaatti sukkumaa jirta. Yoo giddeen qixxaan isaallee guusan bareeda. Qabiin sumarraa hin argaa jira. Akkasiini. Andiyaan baay'ee cimtuudha abboo. Kaameetiin talaati. So mana ishee ta'e kan mana kushinaan beeknetti yeroo tokko hoggaa seentu waan nama rakkisu jira. Ati garuu akka wanta nan dura beektu ta'aa jirta yaa bootiyya. Akkumaan geerare sanii jechuudha. Kanarra qallataa? Hingaa amma bareedatti qalliste. Akkasiini. Hin furdannee mina jala. Furdanne Kadaabboon taane. Hin kaate akkasti ka'aa jira. Isuma kana bakka. Sirriitti shukkuumee bar. Irra turtee miti. Ilatti mul'annaan baay'ee bareeda. Eegaa. Iseennu. Keessee gummadha. Homa taatu godhe. Amma oowwuun dhabdu. Inni fuuldratti hin kaa'inati. Hoyituudha miti? Anamma ibsitti. Masishaatti si godhu laata? Ni qabdi jetteeti? Hin qabdu qabullee garuu kinoo laala akkuma warra durii. Nullee bara jabanaa miti. Midhaan. Gubaan kee guutu. Ibiddi harkaan na balbale. Fuuldura isii soqa. Amma gaa.
irratti qicuu qofa. Kaafe. Ada ras kasinggu. Nak rakon qofa. Kutatte amdiyaan ulaachuudha. Takkala. Nyaanni. Siraahu. Tuka. Mbas namarre. Harka kiyya jiidhaate. Bilchaata nyaata inni qaqqabdi hin baati gundoo bareedu irra kenna. Ni gabaafemi? Nakka hibda si kaane. Amma si gawre. Sin gargaarre. Na gargaaraa jirta dhuga. Adas. Amma ooyiti tuni isheen baay'ee biddan barbaaddu. Eelettiin biddan barbaaddu baay'ee. Kan siidhaadhu jettee isheedha. Amma wal gargaaratii jirra. Kun lixii kaasaa. Kun ibiddatti kaasaa. Kun kanatti qaba deebisaa. Miti ramdi? Maalli? Bareeda. Homaa akka keessummaan taane amdiyaan shirichatti illee itti barte eelitti irratti illee barte. Takkaan gaa? Takkumaan gee. Hoggaa nama hoggaan sinaa ga'u. Amma sammuu nu galjeessani yeroo isaan immoo ka. Ishoo. Amma bishaatee jira irraa baafadhuuti. Takkoffaa ta'ee jira. Na bareedeemi? Baay'ee si bareeda. Diimatee. Akkasii wanta ennaka. Caccabsinee keessummoota. Keessummoota geessinaaf. Daddafnee walumaan. Asumarra caccabsinaami? Asumarra caccabsina. Amma akka miree. Walqixa circirreemi? Ni qallat in furdatee natti fakkaata. Daadhii barbareen mixmixaan. Amma kaa irra si buusan akkanatti jechuudha. Eegas walitti hin shukkuumaa jechuudha. Homaa waan gaafiyyuu hin qabu. Taatee hata bikaa. Dhadhaa quufe ka. Dhadhaan isaa akka malee harkifata. Akka maal isaa? Nyaachuu dhiisii. Nyaachuu dhiisiiti shukkuumin jettuusa. Hin jedhu kan nurraa hafeetu isaan bira gahaati. Nuyyuu quufne isa geessinaati. Lakki waan hin dhiisaa jiru natti hin fakkaanne ani. Jedhi dhaqeetu dhaqe. Taffaan gahaadhis. Lafa gadi naqin malee. Akka. Mee ati taa'e haa. Ati ore? Taa'e ani haa. Ni nyaachisa jee geeraraa bahee. Mee akkamitti akka hojjettee saniyyuu ilaallate. Akkuma sitte kana keessummoota kana kan ilaalla gudii kee akkatti qopheessite ilaallame. Maal na shakkite? Ni shakkine. Himmee awwettee shakkite moo? Ni ilaallan jedhe malee amma sanittu iyyuu. Ummata kana hunda akkamitti akkaan sii gaggeessu anaatu beeka. Ati taa'iitu ma eeggadhu. Maal ilaala kan moo si hiru laata saayana kana? Lakkii takkaan gaha jee bara. Dhadhaan waysi hanqata haa dabalamuu laata? Maal jala ciisaa? Jala ciisee jira jala ol baasi sirriidha. Daabboonis ni jira. Lakkii. Angga burung nyatu. Akan boleh, Isini anggang hiru. Berbeda sangat le. Office of Indagatin kan ada ya? Tin juram ya? Of Indagatin. Jara dengan dah dia bisa. Maka macam asal sana furat tu abdu ko inta. Itu
Sibuusu bitaamdu koo. Waraabbu botaa xiqqoo horlaalte maleedha. Kadhamma kan ganna qame kan akkam gootaamdu koo. Aannan. Ishuma siyaalaa gadi bu'e malee homaa. Kana humaa. Waa mooyaa aandanyaadha. Takkaan gahaa. Aandanyaadha aandanyaadha. Kunoo haa. Dura jalqaba haa. Warruma manaa kanaa fi bira. Aamin aamin aamin. Aamin. Isaaniidhaaf kenni. Kunoo lakki itti kan. Afachu. Akkasii. Isaaniidhaaf kenni. Taate. Kunoo. Abo yeroo hunda too ati jiraatee qilleen akkana jira ayyaanni qillee otoo jiraate. Abo ani jaarsi ilma keessaa bahimi. Ana gimbichuu magaalaa Caffee Doonsaa dhufnee egaa haala kana fakkaatuun ayyaana dabarsachaa jirra. Nyaata aadaa hogguu as dhuftan. Xaafiin wanni akka qamadii, wanni akka missiraa, wanni hin jiru gaa gosa hedduudhaan beekama oomishni naannoo kanatti. Kanaafuu oomisha naannoo kanatti sirri beekamu keessaa xaafii diimaa filanneeti caccabsaa kana fakkaatu gaa akkanatti hojjedhee akka malee nyaatanii na galateeffatanii jiran. Isaanillee akkuma harkaa jirtanitti hafeetan kunoo nuti filanneeti xaafii diimaa irraa caccabsaa kana fakkaatu gaa hojjennee nyaanneeti. Isinis gaa daawwattoota keenya mana keessanitti xaafii kana fakkaatuun caccabsaa akkana mi'aawu kana hojjettanii nyaachuudha dandeessanii. Kanaafuu kara Caffee Doonsaa dhuftanii xaafii keessan fi'attanii manatti feetan biddeena feetan caccabsaa hojjettanii nyaachuudha dandeessan jabina qaama keessanii. Maaliin isinii himaree silaa faayidaa xaafii diimaadha. Akkasitti gaa daawwattoota keenya nuti kana haala kanaan gaa bashannanaa jirra. Buna keenya dhuguudhaaf deemna. Isin immoo OBN filannoo keessan ka jalqabaa godhadhaati. Daawwattoota keenya gaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan kan qopheessine kana fakkaataati. Isinis firoottan keessanii fi hiriyoottan keessanii wajjin ayyaana qillee bashannanaa akka dabarsitan OBN filannoo keessan ka jalqabaa godhadhaati daawwadhaa. Nuti immoo asii buna keenya shaf jecha ayyaanatti fufnaa. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Jabanaa jalatee seenarraa mugiin fatanaa si haa baasuun irraan kufin jaan ogaa buna danfisa. Egaa kanaafuu caccabsaa qofaa miti. Bunaas aannaniis dhuydanii eegas booda haatanii irra gaddan ka. Bulchaan aanaa gimbichuu obbo Katamaa Walduu hogguta akka hamilee nuu kannaatii fi baga nagaan dhuftan ajaa'anii keessummoo yoo ta'an. Baga siniin ga'e. Kabajamtoota keessummoota kabajaa guyyaa har'aa ayyaana kana nu waliin kabajuudhaaf godinaalee Oromiyaa adda addaatirraa nu gidduutti argamtan kabajamtoota abbootii gadaa hawwan siiqqee jiraattota magaalaa keenya fi aanaa gimbichuu hunda keessan baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa dhaloota Kiristoosiin yookaan ayyaana qilleetiin isiniin gahe jechaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Kabajamtoota keessummoota fi daawwattoota keenya aanaan gimbichuu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kara Bishooftuu kiiloomeetira 85 kara Sandaafaan kiiloomeetira 65 gara bahaatti fagaattee yommuu argamtu godina Shawaa Bahaa Adaamaa irraa immoo kiiloomeetira 90 gara kaabatti fagaattee bahaan naannoo Amaaraatiin dhihaan magaala Shaggariin kaabaan bulchiinsa magaalaa Laltuutii fi naannoo Amaaraatiin kibbaan aanaa Lumee fi Adaan daangeffamtee argamti. Aanaan gimbichuu aanaalee godina Shawaa Bahaa keessaa ishee tokko yommuu taatu gandoota 33 magaalota 4 kan qabduudha. Ummanni aanichaa hojii nageenyaaf abbaa nageenya ta'ee aanaa nagaa qabeetti akka taatuuf gahee olaanaa bahachaa jiru. Yeroo amma aanaan nageenyummaan ishee mirkaneeffate taate kan argamtuudha. Hojii misoomaanis wal qabatee diinagdeen aanichaa qonna irratti kan bu'uureffatee fi gosoota midhaanii kanneen akka qamadii, xaafii,
misraa fi shumburaa kabirootis sadarkaa tokkoffaan oomishuun kan beekamtuudha. Uummanni aanichaa imaammataa fi tarsimoo paartiin keenya paartiin badhaadhinaa fi mootummaan qabatee hojii irra oolchuun badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti adda durummaan gahee isaanii bahaa kan jiranidha. Gama biraatiin hojiiwwan hirmaannaa uummataatiin keessattuu eegumsa fayyaa aanaatiif hawaasa hirmaannaadhaan naannoo ambulaansii 8 bitee gumaacheedha. Waajjira paartii badhaadhina aanaa Gimbichuu istaandaardii isaa eeggate kan ijaare mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa nama obbo Yirdaaw Nagaash jedhamuun hirmaannaa nama dhuunfaatiin ijaaree kan gumaache. Manneen barnootaa bu'uura boruu 56 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa ijaaruun barnootaaf banaa gochuun waajjira poolisii aanaa ijaaruun gamoo waajjiraaleef oolu akkasumas ijaarsa waajjira mana murtii istaandaardii isaa eeggate ijaaruudhaan hawaasa kanaaf konkolaataa tokko waliin hawaasa gumaacheedha. Kana qofa miti naannoo qarshii 81 ijaarsa waajjira bulchiinsa aanaa Gimbichuu fi akkasumas amma keessatti faayamtanii argamtan kana naannoo qarshii miliyoona 31tiin ijaaree hawaasa mootummaaf gumaache ta'uusaa kaasuun barbaada. Baroottan dabran keessa bara 2002 irraa kaasee haga ammaatitti walgahiinsa daandiitiif gandoota 33 baadiyyaa irratti qabnu keessatti daandii karaa guutuu ta'een ummata isaatiif ijaaree ofii isaatii itti tajaajilamaatii jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Akka waliigalaatitti piroojektota ummataa fi piroojektota ammaan tana sadarkaa kanatti irratti tajaajilamaatii jirru kana naannoo qarshii biiliyoona walakkaadhaan ijaaree kan ittiin tajaajilamaatii jiru ta'uusaa kabaja waliin ummata kanaaf kaasuun barbaada. Kabajamtootaa fi keessummoota daawwattoota keenya aanaan Gimbichuu aanaa sabaa fi sablammoonni hedduun keessa jiraatu yoo ta'u ummanni aanichaa karaa obbolummaa jaalalaa fi wal danda'uun hammatee kan waliin jiraachaa jirudha. Kanaafis immoo waggoottan dhihoon dura balaa xiyyaara aanaa keenyatti mudate lubbuun lammiilee biyyoota garaagaraa darbeef hawaasni dhiibbaa qaamaa kamiinuu ala fedhii isaaniitiin akkaataa seera amantaa isaaniitiin yaadannoo guyyoota 12 fi nyaata fi dhugaatii qopheessuun kan yaadatan ta'uu isaa agarsiistuu guddaadha. Hambaalee akka aanaatti qabnu keessaa hambaan akka holqa Abbaa Taklee, holqa Awaash Sholoqoo, holqa Hulluuqoo, holqa Xaaliyaanii, dhakaa mormaa, malkaa sadii, guddicha boor, gaara bokkaan, hara girmii beekamtuudha. Aanaan Gimbichuu qabeenya uumamaan badhaatu oomisha gosa hundaan beekamtuu fi fageenya magaalaa guddittii Finfinneetti dhiyaattee kan argamtu akkasumas bu'uuraalee misoomaa kan akka asfaaltiin keessatti hojjetamaa kan jiru waan ta'eef abbootiin qabeenyaa gara aanaa keenyatti dhuftanii ofiifis fayyadamoo ta'uun aanaa keenya misoomsuu barbaaddaniif balballi keenya banaa ta'uu carraa kanaan isinii ibsuun barbaada. Qophiin bashannana OBN waliin ta'u sadarkaa aanaa keenyatti qopheessine irratti qaamoleen deeggarsa nuuf gootan hundi keessan maqaa koo fi maqaa bulchiinsa aanaa Gimbichuun guddaa galatooma jecha ammas irra deebiin baga ayyaana qillee bara 2016 nagaan geenye nagaan geessan ayyaanichi ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa isiniif haa ta'u horaa bulaa galatooma.